Jaalalli dhugaa umuriidhaan daangeffamamoo qabeenyatu jaalala bituu danda'a. Miidiyaa hawaasummaa irratti guyyoota lamaan kanaa as suuraa fi dubbiin gaa'ila Kadirii fi Roozaa mata duree ijoo dubbii miidiyaa ta'e dhiyaataa ture. Dhugaa dhokataa fi barnoota gaa'ilaa Kadirii fi Roozaatiin jaalalli dhugaa umuriidhaan daangeffamamoo qabeenyatu jaalala bituu danda'a. Miidiyaa hawaasummaa irratti guyyoota lamaan kanaa as suuraa fi dubbiin gaa'ila Kadirii fi Roozaa mata duree ijoo dubbii miidiyaa ta'e dhiyaataa ture. Namoonni baay'een garaagarummaa isaanii qofa ilaaluun Kadir maallaqa ishee saamee badeera, jaalala osoo hin taane dantaadhaaf wajjin gale jedhanii oduu gubbaa fi jalaan, beekaa fi wallaalaan, dhiiraa fi dhalaan dubbataa turanii. Addunyaan kun hamiidhaan bultii namaa diiguuf carraaqxus dhugaan jiru garuu adda. Isaan ammallee jaalala ho'aadhaan tokko ta'anii waliin jiru. Oduun sun guutummaan guutuutti soba. Haa ta'u malee oduun Kadirii fi Roozaa soba ta'us jireenya addunyaa kana keessatti seenaan akkasii kan dhugaan mudatu baay'eetu jira. Taateen kun bultii jireenya keenyaaf barnoota qoricha nuuf ta'an 5 nuuf kenna. Inni tokkoffaan miidiyaan hawaasummaa kun yeroo baay'ee fakkii alaa malee keessoo namichaa fiduu hin danda'u. Oduu gurraan dhaga'an hunda amanuun bultii ofii diiguun ija ijaan of jaamsuudha. Dhugaan bultii keessa jiru mana keessa malee jechaa fi hamii ala keessa jiru miti. Inni lammaffaan dhugumatti qabeenyaa fi dantaa qofaaf jedhanii nama umrii gurguddoo wajjin gaa'ila kan ijaaranis baay'eedha. Garuu gaa'illi bu'uura maallaqa qofa qabu akkuma maallaqni dhumuun lafatti gadi lixaa adeema. Jaalalli dhugaa qabeenya hin lakkaa'u. Gungummii alaa dhiisee wal kabajuu fi amanamummaa irratti hundaa'a. Inni sadaffaan oduun sobaa nama tokko irratti facaafamu dhiibbaa sammuu guddaa geessisa. Keessattuu bultii haaraa keessatti hamii fi arrabsoon namoota wal jaallatan jaalalleewwan gidduutti shakkii fi sodaa guddaa uuma. Kanaaf osoo ragaa hin qabaatin maqaa namaa balleessuun cubbuu fi jireenya namaa miidha. Inni arfaffaan hawaasni keenya yeroo baay'ee dhimmoota namootaa irratti xiyyeeffatee murtii kenna. Garaagarummaan umurii yookaan haalli diinagdee jaalala keessatti akka cubbuutti lakkaa'ama. Garuu murtii ariifannaa dhiisnee bilchina sammuutiin namoota madaaluun nama kabachiisa. Inni shanaffaan akkuma Kadirii fi Roozaan oduu nama hundaa dhiisanii walitti hidhamanii jiran sana bultii jechuunis diina alaa ofirraa ittisuudha. Yeroo namni sadaffaan dhimma keessan gidduu seenuun ijaarsi bultii keessanii dhoqqee keessa seena. Hordoftoota keenya garaagarummaan umrii fi hiyyummaan jaalala dhugaa dura dhaabbachuu hin danda'a. Bultii keessan hamiidhaan osoo hin taane kabajaa fi wal amantaan ijaaraa. Isinoo maal jettu laata? Garaagarummaan umurii gaa'ila keessatti gufannoodha jettu moo gufannoo miti jettu? Hamii miidiyaa hawaasummaa irraa of eeguun akkamitti danda'ama? Yaada keessan koomantii irratti naaf barreessaa. Viidiyoo kanas namoota biraatiif sheer gochuu hin dagatinaa. An Abdusalaam Araarsaan ture. Nagaa naaf ta'aa, naaf galatoomaa.